Ashama irra deebiidhaan baga kara YouTube chaanaala OROMOO app dhuftan isiniin jedha. YouTube chaanaali OROMOO app kan barnoota garaagaraa irraa barattan akkasuma waan faayidaa hedduu qabu irraa argachuu dandeessan jechuudha. Kanaafiyyuu YouTube chaanaala koo OROMOO app subscribe gochuudhaan barnoota garaagaraatii fi akkasuma barnoota hedduu nama fayyadan kan jala argattan ta'uu danda'a jechuudha. Saniifiyyuu subscribe gochuudhaan maatii nuuf tahaa isiniin jedha. Kinoo YouTube chaanaalli koo isa kana fakkaata. Warroonni YouTube chaanaala koo subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan jechuudha. Subscribe gochuudhaan maatii naaf tahaa isiniin jedha. Akkanatti egaa subscribe gootanii ol irra godhachuudhaan viidiyoon kiyya kan akkaan gadhiisan qaxxitaa isin bira gahaa jechuudha. Har'a immoo barnoonni keenya maal dhawee jettanii barnoota ediitii jechuudha. Kinmasteriidhaan haala kamiin bareechistee mimmiidhagsitee viidiyoo kee edit gootee professionaala akka namni hedduu ilaaluuf godhuu dandeetta kan jedhu irratti ilaallee kan isin biraan gahu ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu turtii gaarii na duukaa godhaa. Kinmaster eega akkana gaseentee booda asirratti bootaa eda'uu tanarratti tuuta. Eega akkanatti tuutee warroonni TikTok dalaguu barbaadan 9.16 kan jedhu kanarratti warroonni YouTube ammoo 16.9 isa jedhu kana jechuudha. Kanarratti tuqattan. Okay. Eega akkanatti irratti tuqattanii maal godhuu dandeessanii fakkeenyaaf baakgiraawundii isaa waan godhachuu barbaadan san ni filattan jechuudha. As keessa seentanii miidiyaa isa jedhu kanarratti tuqxanii filatan jechuudha. Fakkeenyaaf amma mee'an maal haa filadhu? Okay, kana haa filadhu mee viidiyoo miidiyaa isa jedhu kana ni filattanii. Eega kana miidiyaa isa jedhu kana filattanii. Okay, eega kanatti miidiyaa isa jedhu kana filattanii maal godhuu qabdanii? Okay. Haala kanaan irratti edaattan fakkeenyaaf viidiyoo baakgiraawundii godhuu barbaadan san irratti edaatanii. Okay, hanga viidiyoon keessan gahu ilaaltanii irratti edaatan. Fakkeenyaaf amma ani mee viidiyoo kana irratti haa dalagu jechuudha. Viidiyoo biraa. Fakkeenyaaf mee silkiidhaan edit godha waan ta'eef isinitti mul'ata jeetii yaada. Asirra ni dhuftan jechuudha. Egaa kana dhuftanii haala kanaanii viidiyoo barbaadan san ni fudhattan jechuudha. Fakkeenyaaf amma viidiyoo kana yoon barbaade viidiyoo kana ni fudhadha jechuudha. Haala kanaan bootaa kanas qabdanii akkanatti as harkistanii wal qixxeessatan. Egaa kana wal qixxeessitanii booda maal godhuu qabdanii irra raayit gootanii duubatti deebitan. Fakkeenyaaf akka waan silkii keessatti silkiin jiruu footoo biraatiin gubbaa kana silkii godhuu akkamitti dandeenya. Kanas linkii isaa description boxii jala isinii kaayaa haala itti buufachuu dandeessan jechuudha. As keessa dhuftan yoo gabbuufattan laayar kan jedhu kana keessa dhuftanii asirratti tuuxanii eega kana irratti tuuxanii fakkeenyaaf kunoo ani niin qabaa hedduun qabaa haala kanaan amma kanas akkanatti as harkistan jechuudha. Okay, eega kana as harkistanii booda maal godhuu qabdanii wal qixxeessitanii akka nama silkii keessatti waraabee godhuu qabuu dandeessanii irra bal'atee yoo ta'es ni diqqaata. Okay. Haala amma argitan kanaanii sorry. Haala amma argitan kanaan kinoo irratti galee jira jechuudha. Amma namoo akkuma waan namni silkii qabatee silkii keessatti waraabee fakkaata jechuudha. Editiin haala kanaani. Smartphoneidhaan haala kanaan salphatti edit godhachuu dandeessan. Fakkeenyaaf mee amma isinii haa banu. Viidiyoo yoo dalage hooma takka kinoo nutsuudha jechuudha. Kanaafuu eega kanatti jalatti suuraa kana eega kanatti irratti onni gootanii akkanatti harkistanii viidiyoo keessanii wal qixxeeffatan jechuudha. Viidiyoo keessaniin hanga dhumaa hanga viidiyoon dheeratu san wal qixxeessitaniin jechuudha. Kanaafiyyuu amma laalaa. Okay. Akkana kinoo amma namoo silkii keessa waraabee editiin haala kanaan jechuudha. Duubni isaas viidiyoo keetii
beeksisa garagaraa YouTube wanni loogoo YouTube keetii irra godhattee haala gaariidhaan miidhagfattee tolfachuu dandeessa jechuudha. Kan biraa hoo maaliidha? Akkamitti gabbuufachuu dandeessa asirraa akka itti gabbuufachuu dandeessu fakkeenyaaf viidiyoo ni dhaabda. Viidiyoo eega dhaabdee booda sheer bootaa jedhu kana yoo akkanatti hidhee kunoo ekspoortii godhii siin jedha. Haala kanaan wayitee gootu fakkeenyaaf ilaalaadha. Kunoo bu'uudhaaf akkanas deemaa jira. Amma waan buusuu hin barbaanneef duubatti irraa deebi'a jechuudha. Kan biraa maalidha yoo jettanii? Kan biraa ammoo loogoo keessan haala kamiin asirratti tolfachuu dandeessan jechuudha. Loogoo keessan haala kamiin asirratti tolfachuu dandeessan osoo karaa biraa hin deemin suuraalee garagaraa suurama keessaniin haala kamiin akka tolfachuu dandeessan. Ammas asirratti ni dhufta jechuudha. Miidiyaa akka jiru kanarra ni dhufta ni filatta jechuudha kalarii. Egaa kana filattee booda raayit irra godhatta. Adii tahee kafeete akkana gattuu hixee haala kanaan gattuu hixee kalariilee babbareedaa filachuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf mi'a nama kanumarratti haa dalagu adii kana dhiisee asirra yoo dalage haala kanaan xiqqoo akkanatti harkisee raayit godha jechuudha. Egaa kana raayit godhee booda irra gattuu qaamas. Egaa kana irra gattuu qee asirra filadha. Bootaa kana ni agartan jedheetiin yaada. Asirratti eega filattanii booda amma waa hedduu jira jechuudha. Mimmiidhagoo wannoonni babbareedoodhaan waa hedduu jira jechuudha. Okay, loogoo keessanii haala kanaan mee fakkeenyaaf amma kan biraa isinii haa filu. Okay, maqaa YouTube keessanii irra barreessitanii jechuudha loogoo keessan tolfachuu dandeessan. Fakkeenyaaf mi'a nama OROMOO app asirra gattu hixaa haala kanaanii saayizii isaallee guddisuu minaamin waan akkasii ni filatta jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Kinmasteriin idiit ittiin godhuudhaaf warroota wanni hin qabneef jechuudha. Kun akkuma argitan amma haala miidhagaa ta'een loogoon kiyya bareedee jira jechuudha. Fakkeenyaaf akka viidiyootti taabannu haala salphaadhaan jechuudha argitanii loogoon kiyya baay'ee miidhagaa haala ta'een kunoo haala kanaan tolfamee jira jechuudha. Kana fakkaata. Karaa biraatiin ammoo fakkeenyaaf subscribe mataa keetii akkamitti irratti godhachuu dandeessa. Kan itti akkaataa itti tolfatan guyyaa biraatiin isin agarsiisa. Eega tolfatte ammoo akkamiin jala keettee haala kamiin akka subscribe keessuun illee jala mul'atu goota kan jedhuuf ammallee layer ka jedhu san keessa filattee haala kanaan bootaa itti edit gootee kaayatte keessaa fudhatta. Fakkeenyaaf mi'an kanaa fudhadhu. Kun akkana jira. Akkanatti green kana irraa balleessite jechuudha. Akkana bantee hoytee jette irraa bada. So amma hoytee bantee kunoo maqaan subscribe keetiitii fi maqaan chaanaala keetiitii fi subscribe haala gaariidhaan jala kanatti edit ta'a jechuudha. Kuni haala subscribe itti edit godhuu dandeessu viidiyoo tokko irratti. Kunoo haaluma argitaniin tahee jira jechuudha. Fakkeenyaaf mee as dheeressee isin mul'isaa hanga wanneen jiru jechuudha. So kunoo haaluma argitan kanaan fakkeenyaaf mee bantee hoytee jette kunoo subscribe illeen jalatti kunoo maqaa loogoo kiyyaatiin jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo maqaa YouTube kiyyaatiin as jalatti bahee jira jechuudha. Kana harkaan waan tolfadheef waan akkanaa yeroo biraa isiniif qabadhee kan dhufu ta'a jechuudha. Kana fakkaata kinmaster haala salphaadhaan edit godhuudhaa fi linkii isaa yoo ka argattu taate originaala isaa yoo ka argattu taate kan namni kompiitaraan dalagu olitti ittiin dalaguu dandeessa jechuudha. Silkiin kee yoon silkii jajjaba tahee kinmasterii waan feete edit godhuu dandeessa jechuudha. Akka namni kompiitaraan edit godhutti jechuudha. Sanii ol edit godhaayyuu fakkeenyaaf ekspoortii irratti wayittiin gabbuusu si rakkisa malee fakkeenyaaf viidiyoo dheeraa fa'a yoo nati hedduu fayyadamte gabbuusuu hin dandeenye malee viidiyoo daqiiqaa 8-10 akkasii baay'ee kan edit godhu haala salphaa haala sin dhibneen jechuudha. Edit goota haala kanaan loogoo keellee tolfachuu dandeetta. Galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti isiniin jedha. Nagaatti.